amma ibsa ejjennoo qopheeffanne nuti. Gamtaa ulamaa'ii Harargeetti wanni nuti kennineef waa lamaaf. Lubbu balu sirriitti na hubadhaa. Fatwaa kennuu qofallee miti. Akka gamtaa ulamaa'ii Harargeetti wanni raawwachuu dide akka gamtaa ulamaa'ii Oromiyaatti raawwata. Wanni akkasitti dide akka federaalaatti raawwata. Idatii qaba. Garuu ibsa ejjennoo dubbifamu kana yoo isinii ta'e mirkaneessitanii baatu suni qaraara ta'a. Yoo gorsa didees isa gorsa dide akkaataa idaaraan nu eeyyamuun itti deemna. Walii galaa rabbi kan walii nu galchu asii nu galchus kanu. Kanaan alatti waa tokko sila dubbanneef. Nama of keessatti of argeera. Waan barannes qabna ulamoota keenyarraa. Baasiin dura haa dhiyaatu wanni nuti jenneef murtiin ganaman kennaminii ejjennoo Dr. Jeelaanaa arginu, ejjennoo Dr. Kamaalaa arginu, ejjennoo Dr. Jibriil arginu, ejjennoo Shee Muusaa arginu, ka Shee Alii Fallaanaa arginu, kan warra halqaa sagarre jara kee, kan warra Jaamiyaa Yuunivarsiitii Dakaatira Muftii sagarre nagarre mun agarre, kan warra halqaa qaraasisuu sagarre, kan du'aatotaa sagarre. Gorsas fudhanne ana ofii kooti waan hin gorsa fudhadhee jira. Gorsin fudhadhe maal? Namuu gana muhaadaraa deemtuu fi eebba masjiidaa irratti maqaa waliin baastanii hawaasa burjaajessinaa. Waan manhaajaa manatti haasofnaa jedhan ulamaa'in sila. Na dogoggore. Waan manhaajaa. Darasaan mallee manhaaja qaraasisuun geenye. Manhaajaanis hin jeeqinaa. Kuni nu hundaafuu gorsa. Nama shanii fi nama sadii qofaa miti. Kan akkuma jirutti fudhannee waan jarri sila dubbatan bar viidiyoo waraabaa jira. Barreeffama garagalchina nuti. Attendaansii immoo farramtaniitu. Mallatteessitaniimi waan waraabamee fi ulamaa'in asirraa dubbatan murteessan kana nuti maal goona ni barreessina. Mallatteessitanii booru manhaaja taatee isinii dhufti. Inni halqaa qabus halqaan akkamitti hoogganamuu qabaa ganaa dhagaa. Namni tokko halqaan qaraasisaa qofa 2,3,5 qaraasisee miti. Hadafni kee 500 qaraasisu kaayyoo ulamoota keenyaatiif aqiidaa sirriif manhaaja sirrii irratti kan hin qaraasinu heeraa fi seeratti baasaa jirti hayyaan akkanuma kanaami. San keessa darba eeyyamanni dur qabus ni haaromsata inni hin qabnes ni baafata. Walii galaa irraa ofii fi deemsi tufaa deemti abbaa tuftu. Isaasitti immoo namni mirga namaa dhiibe. Arrabaan namatti gadi ba'e. Nuti hamma eda halkan keessaa sa'a 8tti ulamoonni gurguddaan hin rafne. Maaliif? Ragaa qophaa'ee fi dookumantarii qophaa'e. Waan ammoo peejii wajjin maqaa jaraatii wajjin sagalee jaraatii wajjin kana balus qophaa'ee hin dhiyaatin jenne nuti. Ulamaa kana murteeffate hayyaan kun maaliif hin dhiyaatin jedhame? Ajaa dhiibuu tarrabsinaan of arrabsaa tabba baatii mammaaksa. Nuti miidiyaa irratti gadi ba'anii wal arrabsuun aybi. Ulamaa irratti immoo deebisanii arrabasan fiduun aybiidha jennee dhiibne. Garuu gaafa siin aybiin taanetu immoo jira. Gaafa siin qaanyii fixatteetu jira. Ragaadha wanti kun. Qaadii shari'aa birattis mana murtii seeraa birattis hawaasa bal'aa birattis booriin haftu jechuudha. Kanaafi amma fatwaa yookaan qaraara gamtaa dhageenye kan ulamaa'ii. Kanama kanaa miti. Nuti immoo waan dhageenye kana hojiirra oolchina obsaan nama utuu walitti hin bu'in dhaggeeffadhaa. Ibsa ejjennoo asirraa dubbifamu kan nu dubbisu Dr. Muhammad Hakiim barreessaa olaanaa mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa. Bismillahirrahmanirrahiim. Ibsa ejjennoo seensa biyya keenya Itoophiyaa keessatti wareegama bara dheeraa booda bara mootummaa jijjiiramaa kanatti manni marii dhimmoota islaamummaa lakkoofsa labsii lakkoofsa 17 bara 2012tiin hundeeffamee jira. Kana keessatti
gamtaan ulamaa dhimmoota amantii irratti fatwaa kennu irratti hundeeffamuudhaan mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa wajjin ta'uudhaan hawaasa tajaajiluu irratti argamu. haa ta'u malee yeroo hawaasni muslimaa mirgi isaa kabajamnaaniif nagaa fi tasgabbiidhaan gara misoomaatti garagalee jiru kanatti namoonni dhuunfaan tokko tokko maqaa barsiisa amantii dahannoo taasifatanii ilaalcha alagaa maddi isaa biyya biraa irraa ta'e biyya keenya keessa tamsaasuudhaan mana marii fi ulamaa biyyattii xureessuudhaan hawaasa majlisaa fi biyya burjaajessaa akka jiran beekamee jira. Haalli kun dhagee amantii islaamaa rukutuu fi biyya keenyas nagaaf tasgabbii dhorkuuf kan deemu waan ta'eef manni marii dhimmoota islaamummaa Oromiyaa kan federaalaa manneen marii dhimmoota islaamummaa godina Harargee gamtaalee ulamaa gulantaalee kanaan hundaa wajjin ta'uudhaan dogongora kana sirreessuuf konferansii tokkummaa fi nageenyaa shoora ulamaa agarsiisu gaafa 26 guyyaa magaalaa Hararitti gaggeessee jira. Kanarraa ka'uudhaan nuti bakka bu'oonni uummataa konferansii kana irratti hirmaanne ibsa ejjennoo armaan gadii kan dabarsinee jiru. Tokko biyya keenya keessatti qaamni seera qabeessi tokkichi hawaasa muslimaa fi dhimmoota islaamummaa olaantummaan qajeelchuu fi hoogganu mana marii dhimmoota islaamummaa qofa. Lama mana marii dhimmoota islaamummaa kanaa fi ulamoota isaa xureessuu fi tuquun sarara diimaa akka ta'e gaafan beeksisa. Sarara diimaa ta'uusaa ibsina. Sadaffaa gareen salafii sirriidhaan kana naalaa jallaadha. Majlisa hin beeku kanaaf kan kana fakkaatan jedhuu fi hiikaa salafiyyaa isa sirrii booressuudhaan ilaalcha alagaa biyya keessatti ijaaruu fi burjaajii uumaa jiran hatattamaan gocha kanarraa akka dhaabbatan irra deebisnee hubachiifna. Afuraffaa ulamaa qaroo biyya xureessuu fi tuquu xureessuu fi xiqqeessuun akka hatattamaan dhaabbatu beeksisa. Shanaffaa manneen marii dhimmoota islaamummaa federaalaa irraa eegalee hamma gandaatti jiranis kana hordofuudhaan tarkaanfii seera qabeessa akka irratti fudhatanii fi fudhachiisan gaafanna. Jaaffaa manni marii dhimmoota islaamummaa Oromiyaa fi gamtaan ulamaa isaa namoota amantii barsiisanii fi ga'umsa isaanii hatattamaan madaalan akka sadarkeessuu fi beekamtii akka kennuuf ga'umsa majlisoota halaqaalees akka hordofu gaafanna. Torbaffaa konferansiiwwan waltajjiilee fi sagantaalee daawaa durfamee manneen mariitiin hin beekamne kan qaamni itti gaafatama fudhatu hin murtoofne kan irratti garuu burjaajiin fi arrabsoon irratti deemu akka hin geggeeffamne akka taasifamu gaafanna. Saddeettaffaa nageenya fi tasgabbii biyyaa eegsisuu keessatti shoorri guddaan ulamaan qaban akka beekamee ittiin hojjetamu gaafanna. Saglaffaa manni marii hunduu qaama tokkoo fi musliimoonni hunduu qaama tokkoo fi obboleeyyan waan tokkummaa fi obbolummaa kana booressu hunda ni balaaleffanna. Kurnaffaa majlisoonni fi bakki majlisoota ilmii bakka burjaajii fi jeequmsaa akka hin taane caasaan majlisaa hundi akkaataa akka sirreessu akka to'atu fi akka bulchu gaafanna. Kudha tokko namni ani muslima miti yookaan amantii jijjiirradhee jedhu har'aa kaasee amantii biraa fedhee hordofuu ni danda'a. Garuu namni kun muslima waan hin taaneef
masjida hawaasa muslimaa fi waltajjiilee islaamaa kamiinuu seenuudhaan uummata burjaajessuu akka hin dandeenyee fi kan kana cabse atattamaan akka seeratti dhiyaatu akka biramu gaafan. Kudha lama walumaa galatti majlisni aangoo fi itti gaafatama seeraan kennameef akka hojiirra oolchuu fi olaantummaan seeraa bakka kallattii hundaanuu akka kabajamu akka taasisu gaafannaa Harar Ebra 26 bara 2010. Ibsa ejjennoo kana dhaggeeffannee mee xumura waltajjii teenyaa ta'uu isaa namni nuu ta'e jettan harkaan agarsiisa. Allahu akbar. Allahu akbar. Hayya gaddeebisa. Lakki ibsa ejjennoo kun sirriimi namni jettanis namni sagalee mormii qabdan harkaan agarsiisa. Injiru taaqiboo kan lamaan irraa waan keessa jiru namni jettanis agarsiisa. Hundaa'u ta'e. Salaamu alaikum.